السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرتكي السنو كان سنين جدو ورين رافو بربادن يوكين مو رافو وبربادن كتفون دي سوغروان كتفيتين بماشي مانن داكي أريتي داوانا تو بربادي سنين جدا كنوتي رافوني اسمك كنا قومن تقللي جتشود قومن تقلل ميدا garuu orongadi saatiin kan jiru adii saasoon taane adii saasoon taane kan kanaan jiru jechuudha magariisaan jiru irraazim mettani akkuma raafu biyya keenyaatti akkanarraa cirtanii alaamma kun danuu ture kanan godhe kunooti sunis immoo kun lamarraan godhe jechuudha maashinii kan daakeen alaa kulliyal isiis akkas gootanii fayyadamuu hin dandeessu akkuma raafuu biyya keenyaati waa tokko jechuudha raafuun biraan gosa biyya keenyaa jedhan sana waa tokko waan wal buusu tokko ittiin illee hin qabu wallaahi kun xabbastanii seeraanii tini goona waa tokko akkuma raafuu biyya keenyaatti ilaaltanii yoo ta'e kunooti ammatu akkan cabeesinitti dhufee raafuun biyya keenyaatti tani bitattu macheen kan addaatiin jechuudha kanaafuu fayyadamaan isin jedha kunuuti akkas jechuudha akkasitti ciccireetanii zummeedhee intini godhe kunoo akkuma raafu biyya keenyaatti akkuma argitanu garaagarummaa tokkollee hin jiru awwaan yeroo hunda fayyadamuufan isiniin jedha jechuudha miiccanii intini fayyadamuu yoo barbaadanii isa kanatti fayyadamtu jechuudha an maashiniitti kananii gochuu barbaadu ariitii xiqqoosiiti kana taa'ee ila akkuma argitanu kunoo qaaraa lama kanatu jira jechuudha tokko nama kunoo irraa murree kattafuudhaaf turre kanatti gootanii fu'aa gootanii intini gochuu dandeessu anammoo yoo barbaade tokkoon kana kanuma keessa buusee wajjiniin godhaa jechuudha garuu yoo barbaade immoo akkana kunooti intichi bullaahee jira ila akkuma argitanu jechuudha ani beekaa kan xabbasee qofaan tini jechuufani baay'ee bilcheessaa waliin barbaanne kunooti alaa kulliyal inshallah gizenni bilchaate immoo viidiyoo saammoo sinii lakkisnaa siniin jenna kunooti kuno hamma ba'ee jira qaams kattafamee jira kunooti siniin jedha amma daqiiqatti kana guyyaa biraa immoo adiidhuma isaa fayyadamtu sanammoo orongaalee masaa fayyadamtu jechuudha magariisa isaa nah amma kuni akkatu labbi xabbafama lamaanyaw viidiyoo isaa irraaf jalaan isinii gallakkimnaa itti fayyadamaa jechuudhaaf isiniin jedha intini